Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya hordoftoota amantii Islaamaatiin irra deebi'uudhaan Eid Mubaarak isiniin jenna oduu galgala kanaa qabannee dhiyaanneeti jirra hangafoota dursina. Filannoo irratti kaniin hirmaaddu mootummaa gadi dhaabuu qofaaf osoo hin ta'in sagalee uummata Oromoo dhageessisuuf ijee addi bilisummaa Oromoo. Gaafaawwan gama isaatiin filannichi tabakkatee mootummaa fi mormitoonnis ni beeku jee. Filannoo Itoophiyaa irratti gamtaan Afrikaatii fi gamtaan Awurooppaa ejjennoo garaagaraa qabataniiti jiran. Turkii hariiroon ani Somaaliyaa waliin uume biyyoota Afrikaa hedduu hamuunsiisaa jira jettee. Ankaraan leenjii waraanaa irraa kaasee hamma meeshaalee waraanaa gurguddoo Moqaadishoo hidhachiisaa jirtu kanaan biyyoonni Afrikaa hundi hinaaffaa irratti argamu jetteen. Waraanni United States naannoo Bandar Abbaasitti haleellaa raawwateen wal qabatee Iiraan buufata waraanaa Ameerikaa haleeluu beeksiste. Humnoonni eegdota warraaqsa Islaamaa Iiraan haleellaa kana kan raawwadhe haloo bahuuf ije. Waldhabdeen galoo galaana Paarshiyaa keessatti ka'ee kun naannichatti rakkoo tasgabbii dhabuu uumuu danda'a jedhamee sodaatamaati jira kanneen jaan matooti oduu irraatii gama bal'inaatti hin ce'an. Filannoo irratti kaniin hirmaaddu mootummaa gadi dhaabuu qofaaf osoo hin taane sagalee uummata Oromoo dhageessisuuf ijee addi bilisummaa Oromoo. Gaafaawwan gama isaatiin filannichi tapha akka ta'e mootummaa fi mormitoonnis ni beeku jee. Filannoo Itoophiyaa irratti gamtaa Afrikaatii fi gamtaan Awurooppaa ejjennoo garaagaraa qabataniiti jiran. Filannoo Itoophiyaa guyyoonni muraasni wayita hafee jiru kanarratti mormitoonni filannoon kun isa asiin duraarra haalaan gadi bu'aa fi filannoo kan jedhamu hin qabneedha jechaa jiru. BBC Afaan Oromootiin haasoo kan taasisan dura ta'an Koongirensii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa teatara maqaa filannootiin hojjetamu irratti hirmaachuudhaan saba gowwoomsuu akka hin barbaanne dubbatan. Piroofeesar Mararaan filannicha ulfa seexaanaatti fakkeessuudhaan ibsan. Kana sirreessaa jenne itti mootummaan ammaga ofiis sobne saba keenyas sobne ishiin amma waan sadi gurguddaa sabni biyya kanaa barbaadu sana nagaaf tasgabbii filannaan finnetti sina dimookiraasii akkuma ulfa seexanaa isin jedhe sana ulfa seexanaa ta'uun hammatti fufuutti sabni kun immoo guddina barbaadu akka barbaadetti amma argachuu dandeetti achi keessa gallee tiyaatirii hojjechuu ta'e malee eenyuun sun of sobna immoo saba keenya sobna. Duula na filadhaa gaggeessuunis ta'e uummata mari'achiisuun rakkisaadha kan jedhan Piroofeesar Mararaan filattoonnis filannicha irratti hirmaachuudhaaf lubbuu isaanii kan qabsiisan ta'uu dubbatan. Ofii kooti abboo matoo kiiloomeetirii dhibba. Ammoo dhabuun isheeti sulultaa darbee nama 10 nama 20 walitti qabee dubbisuu erga hin dandeenye. Maal godhee duula na filadhaa? Namaanis immoo dhaqee warri bosona immoo jaalatu. Nagaatiin lubbuu keessan qabsiisaati dorgomaa jechaatti nutti nama amantii qabu. Filannoo baranaa kana irratti raayyaarraa kan hafe bakka Oromoon jirtu hunda irratti hirmaachuu kan hime immoo adda bilisummaa Oromooti. Qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa turtii asiin dura BBC Afaan Oromoo waliin taasisaniin mootummaa hundeessuuf qofa osoo hin ta'in sagalee uummata Oromoo dhageessisuudhaaf akka dorgomu beeksise. Raayyaarraa kan hafe bakka Oromoon akka Oromootti gaaffii qabu. Gaaffii daangaa, gaaffii eenyummaa, gaaffii siyaasaa, gaaffii dinagdee qabu hundumaa irratti hirmaannee sagalee argachuudhaan mootummaa gadi dhaabuu qofa utuu hin taane sagaleen uummata Oromoo kutaalee biyyattii keessa jiran hundumtuu sagalee akka argatan. Akeekaaniti Finfinnee, Diradawaa, Harar, Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Beenishaangul Gumuz irratti kaadhima mataa keenyaa dhiyeeffannee jira jechuudha. Iddoo addi bilisummaa Oromoo mootummaa hundeessuuf hin dorgomaa jira jee keessaa takka tan taate Dirree Dhawaatti paartiin badhaadhinaa osoo filannoon hin gahin barcumoota jiran keessaa dhibbeentaa 47 dursee injifachuu isaa mirkaneeffateeti jira. Naannoo Hararittis taanaan barcumoota 36 keessaa 4 kan mormitootaaf dhiifame irraa kan hafe hunda irratti badhaadhinni akka injifatu tilmaamamaati jira. Oromiyaattis taanaan baay'ina kaadhimamtootaa kan mootummaa hundeessuuf dandeessu kan hin hirmaachisin ABO'n bifa kamiin akka mootummaa hundeessuuf dorgomu wanti ibsamee hin jiru.
oduu gama biraatiin jilli taajjabdoota gamtaa Afrikaa filannoo Itoophiyaa dilbata dhufu gaggeeffamuu taajjabuudhaaf Finfinnee seene. Jilli taajjabbii pirezidaantii Keeniyaa kan duraanii Uhuru Keeniyaatiin durfamu guyyaa kaleessaa Finfinnee galeeti jira. Jilli taajjabdoota gamtaa Afrikaa kun miseensota 73 kan biyyoota 37 keessaa walitti baba'an kan of keessaa qabu yoo ta'u, guutuu biyyattiitti akka bobba'antu himame. Gamtaan misooma mootummoota Afrikaa bahaa IGAD filannoo irratti taajjabummaan akka hirmaatu himeeti jira. Gama kaaniin bara bulchiinsa addawaayii filannoolee irratti hirmaatee fudhatama kan dhabsiisaa ture gamtaan Awurooppaa akkuma filannoo dabree filannoo baranaa irrattis taajjabdummaan kan hin hirmaanne ta'uu beeksiseeti jira. Turkii hariiroon ani Somaaliyaa waliin uume biyyoota Afrikaa hedduu hamuusiisaa jira jette. Ankaraan leenjii waraanaa irraa kaasee hamma meeshaalee waraanaa gurguddoo Moqaadishoo hidhachiisaa jirtu kanaan biyyoonni Afrikaa hundi hinaaffaa irratti argamu jetteen. Ministeerri ittisa Turkii Yaashaar Guleer ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin biyyoonni Afrikaa akka Somaaliyaa hariiroo nageenyaa kan Ankaraa fi Moqaadishoo waggoota dabran keessa waloodhaan gabbisaa dhufan ijaarrachuudhaaf fedhii guddaa agarsiisaa jiru jechuudhaan dubbatan. Ministeertichi akka addeessanitti biyyoonni kunniin deeggarsa nageenyaa fi dinagdee argachuudhaaf jecha Turkii waliin hariiroo jabaa uumuudhaaf dharraatii jiru. Miidiyaan Middle East jedhamu akka gabaasetti ministeerichi leenjii waraanaa IFES kan dhiyaa Turkii keessatti gaggeeffamaa ture irratti argamuudhaan gaaffiiwwan nuuf dhiyaataniif deebii kennuudhaaf humnoota waraana biyyoota Afrikaatiif leenjii fi deeggarsa teeknikaa gochuu akkasumas hojiiwwan ijaarsa dandeettii isaanii gargaaruu itti fufna jedhan. Dabalataanis haala kanaan biyyoonni biroo hedduun moodeela wal fakkaataa nuti Somaaliyaa keessatti hojiirra oolchine nu gaafachaa jiru. Nutis gaaffiiwwan kana madaalaa jirra jechuudhaan dubbate. Turkii fi Soomaaliyaan walitti dhufeenya gama hundaa akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2010 akka jalqabe qabu. Yeroo sanitti muummeen ministeera Turkii kan turanii fi pirezidaantii ammaa Rasiib Xayyiib Erdogan yeroo Soomaaliyaan hongee hamaan miidhamaa turtetti biyyattii daawwataniiti turan. Haa ta'u malee qunnamtiin deeggarsa namoomaatiin eegale kun waggoottan dabran keessatti gara tumsa nageenyaa fi dinagdee guutuutti guddateeti jira. Turkii buufata waraana isii biyyaan ala keessaa isa guddaa Moqaadishoo keessatti kan ijaarte yoo ta'u, achittis hospitaalotaa fi dhaabbilee daldalaa adda addaa dhaabdeeti jirti. Dabalataanis buufata doonii fi buufata xayyaaraa magaalattii bulchaati jirti. Loltoonni Soomaaliyaa kumaatamaan lakkaa'aman buufata waraanaa Turkii keessatti kan leenjifaman yoo ta'an, baay'een isaanii immoo leenjii dabalataatiif gara Turkii ergamaniiti jiru. Dooniiwwan Turkii boba'aa soqan handaara bishaan Soomaaliyaa keessatti qabeenya haayidrookaarboonii barbaaduudhaaf sakatta'aa yeroo jiran kanatti Ankaraan dhiyoo kana xayyaarota waraanaa F-16 helikoophtaroota haleellaaf oolan diroonotaa fi meeshaalee waraanaa biroo naannichatti bobbaasteeti jirti. Waraanni United States naannoo Baandar Abbaas irratti haleellaa raawwatee walqabatee Iraan buufata waraanaa Ameerikaa haleeluu beeksiste. Humnoonni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan haleellaa United States kibba Iraan magaalaa buufata doonii Baandar Abbaasitti raawwatteef deebii kennuudhaaf buufata waraanaa Ameerikaa haloon irratti xiyyeeffachuu isaa beeksise. Wallabdeen galoo galaanaa Parshiyaa keessatti ka'e kun naannichatti rakkoo tasgabbii dhabuu uumuu danda'a jedhamee sodaatamaatti jira. Gabaasni Reuters akka agarsiisutti humnoonni eegdota waraanota Islaamaa Iraan kun haleellaa Ameerikaa kana jalqaba barii haleellaa jechuudhaan kan ibse yoo ta'u, haleellichi buufata xiyyaaraa Baandar Abbaasii fi daandii buufata doonii naannoo san jiru irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibse. Ibsa waajjira oduu Tasniim irraa dabree keessatti humnoonni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan haleellaa deebii kun akka lakkoofsa sa'aatii naannichaatti halkan keessaa sa'aatii 11tti akka raawwatamee fi gochi dhiittaan Ameerikaa kamiyyuu dabalataa yoo dhufe deebii caalatti murteessaa ta'een akka deebifamu ibse. Haa ta'u malee ibsichi buufanni waraanaa Ameerikaa dhaawame sun iddoo kamitti akka argamu hin ibsine. Reuters akka gabaasetti humnoonni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan kun hammaachuu haala kanaaf itti gaafatamummaa akka fudhatan qaama jalqaba deebii kaase jechuun kaa'e. Gama biraatiin aangoonni United States tarkaanfiin waraanaa isaan fudhatan of eeggannoo fi daangaa akka ta'e ibsaniiti jiru. Akka gabaasa miidiyaa Daawun Jawutti Ameerikaan naannoo Baandar Abbaasitti dhiyeenyaan buufata to'annoo diroonii rukutuu ishii ibsite. Kunis erga dirooniiwwan Iraan 4 dhahanii buusan booda.
Dirooniin shanaffaan dhiheenya ulaa galaanaa Hormuz irratti humnoota Ameerikaa fi sochii dooniiwwan daldalaa irratti haleellaa akka hin raawwanne ittisuuf kan fudhatamedha jette United States. Haleellaa kanaan wal qabatee ulaa galaanaa Hormuz irratti waldhabdeen uumamuu isaa miidiyaaleen Iraan gabaasaniitu jiru. Waajjirri oduu Tasniim akka gabaasetti humnoonni galaanaa Iraan dooniiwwan 4 kanneen otuu qunnamtii barbaachisu Iraan waliin hin raawwatin ulaa galaanaa san seenuudhaaf yaalan waliin walitti bu'uu himan. Gabaasni kun ogeessa waraanaa maqaan isaa hin dhoomin waabeeffachuudhaan akka ibsetti dooniiwwan kun jalqaba irratti akeekkachiisa kennameef dagachuu isaanii humnoonni Iraan fageenya irratti dhukaasa akeekkachiisaa akka dhukaasanii fi dooniiwwan sun akka deebi'an taasiseeti jira. Haaluma wal fakkaatuun Kuweet naannichatti buufataalee Ameerikaa xiyyeeffachuudhaan haleellaa deebii Iraan irraa dhufe jedhamee kan amanamu misaayilotaa fi dirooniiwwan sirna ittisa qilleensa ishiitiin fashaleessuu ishii beeksiste. Akka Aljaziiraan gabaasetti karaa darbaa fi dhiyeessii boba'aa addunyaa irratti baay'ee murteessaa ta'e ulaa galaanaa Hormuz irratti sochiin geejjibaa gufachiisuu danda'a yaaddoon jedhamu gatii boba'aa haala olaanaan dabaleeti jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun Oromiyaa Viijin irraa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatti. Nagaan nu tura.